Qabeenya guddaan qabanarraa fudhatanii uffata kiyyaallee narraa baafatanii hambaqanii wal arge jedheeni rasuulli sagalee isaanii ol qabanii ol kaanii namoota keessa dhaabbatanii akkas taatee jedhan ofitti qabanii. Ijoollee xiyyaarraa fudhatanii viidiyoo jedhu booda kuramni baay'ee natti ergee akkas jedhaa turte jedhanii. Waan sanatti wallahi anu baay'ee rifadhe sila ijoollee shiftatu harkaa fudhate moo mootummatu harkaa fudhate moo hin saaman waan jedhu baay'ee rifadhe si galee miti si bilbilaan immoo ijoolleen akkasi bira jirtu natti himte ati ijoollee harkaa fudhatte moo mana tokkoon galta moo maaliif akkas jechuu dandeette siifun? Wallahi doktor kana Oballe an media kana rattille waan ilmaan yaale waan mul'iti yaale asoon barbaadu garuu mootu dirqamni yoo dirqama taate siyaa siisa tokkoffaa akkuma ati agarte sana media magubbatti si baatee asooitu arge malee sababa isi media gubba baatee asooitu fi yoo nagarre ndeeku ijoolleen eessa jirti eenyu fudhate ijoolleen si bireeni isiinoo isi bakka isin jirtum beekwa akka wal dhabdeen wal bira abaata immoo jaartiseetti miti egaan ilmaan keetii akka bakka isin jirtu wallaas akkana laal doktoraatillee waan kana haga tokko kuma qabda jechuun akkuma himata yoo faayilaayiti ma baatii sagal moo baatii kudhan geennee jirraa nuti baatii sagal moo kudhan geennee jiranu ayyee ilmaan isin takkara lamarallee fuutee manaa ba'uuniin beekta kana durallee gaafa itti kadhannullee osoma kadhachuu jiru ilmaan guddatte baduu isii yaadatte na fakkaate namni hundinuyyuu hin beeka jedhee yaadde maanguddoon beekanallee quba qabdi haa ta'uuti walumaa galatti isin ilmaan fudhattee deemtee turtee baatii sagalaa uummanni biyya galee maalii jedhee yaaddee maalii jedhee maali jedhu sanan asuma keessa jira hin gallee isitu ilmaan guuree bakka biraa galee bakka isaan itti galan sanaan hin beeku ture na jalaa dho'iste samboodha gaafa irra ga'ee maanguddoon taraa torba maanguddoon gisee torba ol teettee nu laaltee turte ilaa gaafa soomaatitti sooma wajji soomu turree sooma dhaqee ijoolleetti wajji soomaa ture sooma booda ijoolleetti hin agarre Adafate ta nagaruan ay dira kairo mal tate dira kairo Adafate comment di siati wara pete awon besin ko mal pete sin disa mira ke sabayati amma wan sinjeru wal bagala sitti me bara nagari dubbi ummata wada gaba jirutti debina ujolle tumte harkabu temo Doisan harkafu temo eshega wal bira koy gaafi fitadha fedhuma walitti kennitan ijoolleen fedhumaan si bira dhufte fedhumaan na bira dhufte okay maaliif na harkaa fudhatan jettee boottiree walloltanii eegati laala kam beeta doktor ijoollee eega bira fide boodaan ijoollee argaa waan hin turreef Tekesho yaada ilmaan hin baane an ilmaan haadha dhorkachuun danda'u haati haadha abbaan abbaadhaa bakka bakkuma abbaa malee bakka haadhaa sambuu hin danda'u. Komentii akkasuma komentii sirraa cufaa qofa. Uummata mucaa miira keessan galchina ilmaa komentii cufaa wali marii tara. Miira keessan galu dhiisiin cufini komentii rakkoo hin qabu. Ati gaafima waan uummata ifa ta'u deebisi komentii cufaa. Nadage fatulal fedi masjidin fedi makiya wal karanne tuma wal fidne ilman bati murasa dura oso nargin idalle nagarre ido wajibne barsine ida sinagarre sawa sadi natti fidde dufte nani ne ya dambane gana mana rafudu barbad galgal na kennite gana mana rafudu barbad tikisho ya dambane jede kanuma bas namni dorkate nille injiru Nama biraattillee bilbiltee gaafattee namoonni biraallee ni jira. Awwaan isiin taate wallahi hin beekura. Amma kan wallola keessanii haa ta'u. Kan wallola amma walloluu haa ta'u. Ijoollee yaaddee na argisiisi jetteeni sitti fiddee as kan jennaan galgala yaadan baane jetteeni
kanumarratti wal malee ati dhoogganne jechuudha. Akkamitti dhoogganna silaa naasli koo haati tuni bara haadhaa bara an bakka haadhaa bu'uuf hin danda'u mumkin ilmaan tiyya wajjin taa'ee gammaduu danda'a si galee ilmaan tiyya garuu gammachuu dhabuu dandeetti. Ana wajjin osoo hin taane haadha isaanii wajji turan haadha isaa bakka manni walumaa galatti asli barbaade mucaa mootuu amma ijoollee waan rafaa jirtu booda ijoollee yoo kaate itti waan hin tolleef isinii galee miti ana amma dhugaa isinitti hima ana maan isin beeka siifu isin beeka ijoollee isaanillee jalqabarraa wajjumaan isin hundi kenna dadhabaa turre hin beeytanii waldhaabbiin jaarsaaf jaartii xixiqqoon kun hin jiru namni ilmoota akka qabuuyyuu narraa qabi hin qabu waldhaba ilmoota akka warri qabuuyyuu jechuudha. Ina amma anaaf haati seenaa mana barumsaa keessi mana barumsaa fidi seenaa yoo barbaadde kun uumma kee wajjin bakka feete deemtee torbaan tokko teettee galtu kanaayyuu jechuudha. Mana barumsatii hin fidu fidi irratti gaafa walitti mufanneetiniin torbaan lamaa sadii faa waliin ooluu jira. Rakkoo amaan homaa rakkoon qabu anillee fixuu danda'a. Uummatallee itti waamuu danda'a. Karaa itti wal bira teettanii biyya kana keessaa itti baatanii fi ilmaan keessan itti guddifattan irratti yoo hojjettan bareeda. Hayaaskireemii fi ababaa fi minaaminiin asirraa lolaa fi jillijaan kan halkan dhufee kiis nama godhu faayidaa takka qabu. Ijoollee ta'e barbaadda viidiyoo kana mula waraa poosti godhaafi siifu silkii kee cufaadha ka hiriyyaa ta'etiin kaaftu ijoollee ta'e barbaadda ina ijoolleen ta'e shaaraa amma itti dawwalee gaafadhe shaaraa 40 jirti online irra ol baate jaarsa abbaa ilmaan keeti narraa fudhatan hin jedhin diinni sirraan fudhanne abbaa ilmaaniti haqa sirraa qaba dhugaadha garatti baatte duudatti baatte wajji cinqamte innillee abbaa ilmaaniti si galee miti kanaaf ijoolleen ta'e 40 bakka mirraan galtan cinaa manni isaa si galee mi araara manguddoo fidadha ilmaan ta'e barbaadda anatu iyyuu kunoo laayivii nama 3,500 siin jedhaa jira amaan mana amaan dhaqee ana fuudhetitti kenna obboletti wani miidiyaa irra baatee akka waan diinni sirraa fudhate sisaame ilmaan kiyya irraa fudhatan jettee asii gamaa gamana kun garee abbaa ilmaanii ta'e kun garee kee ta'e jidduu kanatti ilmaan ta'e abaaramtuuf hin jirtu abeetti.